Yani maal godha kana Girmaa Xuruneefaatii fi isa jalatti an gurmeesse an ofii to'atu bobbaase. Isa kana keessaati namni jalqaba miidiyaa irratti ba'ee Girmaa Xuruneetti kaa hojjetamaa jedhee ragaa ba'e. Obbo Girmaa Xurunaa namni jedhamu kun namoota baay'ee biratti jabaa jedhamuun jabinni isaa immoo basaasaa cimaa Oromoo ficcisiisa akka ta'etti amanama. Jawaar Mohaammed iccitiilee Girmaa Xurunaa yoo saaxilu eegalu dhimmichi ijoo dubbii tahuu bira dabre gariin ammoo Girmaa Xurunaa kana osoo uummanni hin agarre dhoksaadhaan hatattamaan biyyaa nurraa baasaa jechuun qoosaa turan. Obbo Girmaa Xurunaa qondaaltota ABO keessaa tokko ta'ee Oromoota kumaan lakkaa'aman ajjeesisuuf hiisisuu hojii guyyaa guyyaa godhachaa turu iccitiilee amma walitti guuramanne saaxilu. Dhimma kanarratti xiinxalaaf odeeffannoo walitti qabate kutaa 8 kan dhiyeesse obbo Jawaar Mohaammed ABO'n Jaal Daawud Ibsaa guutummaatti jechuun haala danda'amuun garee wayyaanee waliin hojjechaa turuu saaxilan. Girmaa Xurunaa akka fakkeenyaatti haa kaafamu malee gaggeessitoonni ABO hojiin isaanii wayyaanee waliin ta'uun Oromoo ajjeesuuf ajjeesisuu hiisisuuf dhabamsiisuu qofa ture jedha Jawaar. Tibbana wal dhibdeen isaanii cimaa kan dhufe Jawaariif ABO dhibdeen isaanii hammaachaa yeroo dhufetti gama biraatiin iccitiin Jawaar Mohaammed dhimma Girmaa Xurunaa baase kutaa garaagaraatiin dhiyaateera. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Dhimma iccitiilee gurguddaa Girmaa Xurunaa Jawaar saaxilaa jiru irratti gabaasa Jawaar guutummaatti dhiyeessuuf dhufneerra. Jawaar Mohaammed barreeffamoota kutaalee garaagaraa 8 dhiyeessan kana nuti ammoo kutaa 2tti qoonnee asirratti isin biraan geenya yookaan gama sagaleetti jijjiirree isin dhageessifna. Guutuu iccitii Jawaar Mohaammed saaxilee keessumaa iccitiilee gurguddoo ABO'n wayyaanee waliin hojjechaa turuu ni dhageessu. Barreeffama Jawaar kutaa jalqabaatiin gocha Girmaa Xurunaa akkamiin barre akkamiin hoo irra aanne kan jedhuun eegala. Jawaar barreeffama isaanii yoo eegalan osoon bara 2003 gara Singaapoor hin deemin Asallaaf Adaamaatti sochii barattootaa keessatti hirmaachaan ture jedhama. Bara 2005 Singaapoor irraa biyyatti yeroon deebi'u filannoon bara sanaa jeequmsatti jijjiirame Oromiyaanis fincila barattootatiin goolamaa turte jedhan. Sana booda hamma bara 2008 waggaan boqonnaa waqtii gannaa qorannoo gaggeessuudhaaf biyya galaan ture jedhan. Yeroon galumara barattoota Asallaatiif Adaamatti waliin socho'aa turre yeroos ol guddatanii yuunivarsiitii seenanii sochii mooraatti daddabalamanii turanii jedhan. Kanaafuu yeroon biyya galu isaanirraa haala sochii qabsoo nan odeeffadha. Sochii dargaggoota Iyoo'aa Ameerikaatti gaggeessaa turres nan ibsaafii ture jedhan. Barattoota yuunivarsiitii keessatti socho'an biroonis wal baranneerra haaluma kanaan nus sochii biyya alaa itti fufne warri biyya keessaas akkasumatti itti fufanii jedhan. Boodarra bara duula booyikoot baddalleetiif Oromoo faristi finiinsinu namootaan dura biyyatti wal baradheenii fi kanneen biroo waliin dubbachuuf qindoomuun daran jabaatee jedhan. Gaafasitti sochii biyya alaatti goonuun dhaaba ABO waliin wal qoccolluun jabaatee ture jedha. Kanaaf ammoo qoccolli kun sochii biyya keessaa irrattis calaqqisuu eegaleera. Ta'us ijoolleen nuun wal quba qabaniin qoccollaa irraa maqaa avoid akka deeman gorsaa turre jedhan. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamu ABO jalatti ijaaramee akka jirus dhagayaa waan turreef yoo danda'ame waliin akka hojjetan ta'uu baannaan wal dura dhaabbannaan akka hin jiraanne gochaa turre jedhan. Sochii barattoota yuunivarsiitii Haramaayaa irraa kaasee maqaan boombaa Abdii Girmaa Xurunaa jedhu gurra nu bu'aa tureera. Hamii takka takkaas dhagaa dhufne jedhan. Ta'us wal shakkiin amaluma qabsoo keessaati jechuudhaan gadi qaqqabaa turre jedha Jawaar. Haaluma kanaan bara 2014 nuti biyya alaatti OMN ni dhaabne jedhan. Torbaan muraasa booda warri biyyaa fincila mormii maastar pilaanii dhoosaniiru. Mormiin sun yuunivarsiitiilee keessatti eegalee gara magaalota akka Ambootti ce'ee jedhan. Nus mormii kanaaf gara marsaalee hawaasaatiif OMN uwwisa kennuudhaan dabalataa miidiyaaleen addunyaa akka BBCf Aljazeeraa akka gabaasan tumsaa turre jedhan. Mootummaan maastar pilaanii yeroodhaaf adda kutuudhaan mariin akka godhamu labsee mormiinis lash jedhe kan jedhu Jawaar yeroo kanatti qeerroowwan biyya keessa jiran muraasa waliin gama mormii taasifame goone keessatti tikni mootummaa sochii godhamaa turetti odeeffannoo gahaa argachaa akka ture ifa ta'ee jedhan. Fakkeenyaaf sochii yuunivarsiitii adda addaa keessatti godhamaa ture irratti tarkaanfii yoo fudhatan barattoota adda dureedhaan hirmaatan dogoggora tokko malee sirriitti adda baafatanii qabaa akka turan Jawaar ni kaasa.
kan godinootaatis akkasuma ture. Tarkaanfiilee gara jara qeerrootiin karoorfamanis dursanii odeeffannoo argachuudhaan laaftutti fashalsaa akka turan ragaan hedduun dhufee jedhan. Gama kana keessatti maqaan Girmaa Xurunaatiif namoota qeerroo bilisummaa Oromoo keessa jiraniin deddeebi'ee ka'uu eegallaan qorannaa akka godhamu taasifamee jedha Jawaar. Taatee yeroo sana ture yoo yaadachiisan qorannoo kanaafis namoota caasaa san keessa jiran hojjettoota qaamota nageenyaa mootummaatiif qondaaltonni ABO of eeggannoodhaan dubbifnee jedhan. Kanarraa ka'uudhaan caasaan dargaggoota ABO jala jiranii qeerroo bilisummaa Oromoo keessa harki mootummaa seenuun akka mirkanaa'e yeroo hubannee jedhan. Ta'us caasaa kana dura dhaabbachuu mannaa osoo isaan hin beekin cinaadhaan caasaa biraa diriirsuun akka tooftaatti fudhatamee jedha Jawaar. Sadaasa 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti gincitti fincilli ammas deebi'ee ni dho'e. Akkuma olitti jedhame dargaggoonni wal quba qabnu caasaa qeerroo bilisummaa saniin osoo walitti makamee hin saaxilaminii fi walittis hin bu'in deemuu itti fufee jedhan. Suuta caasuma sana keessa namoota qulqulluudha jedhaman dhuunfaaf garee xixiqqaadhaan as harkisuun itti fufee jedha Jawaar. Kanuma jidduutti taateen namoonni bulbulaatti wal ga'an qabamuu sun uumame. Jarri qeerroo bilisummaa wal jeequuf wal balaaleffachuun isaanii alattis dhaga'amuu eegalee jedhan. Gaaf tokko namoonni Girmaa jalatti ijaaraman gareen na qunnamuudhaan waan deemaa jiru naaf himanii ragaas erguun akkaan saaxilu na gaafatanii jedha Jawaar. Taatee 2015 yoo yaadachiisan ani garuu akka isaan fedhan gochuun atakaaroo ABO wajjin qabnu daran finiinsuun qabsoo biyya keessaa miidha jedhee waaniin yaadeef komii isaanii gara dhaabaatti akka ergan ittiin himee jedhan. Anis qondaaltota ABO biyya alaatiif asmaraa jiran kan walitti dhiyaannutti himuudhaan Girmaan akka qoratamee sirreeffamni fudhatamu gaafadheen ture jedhan. Gaafa kana abokaattoo Wandimmoo Ibsaa waan keessa nuti dhaga'aa turre VOA irratti gadi baasee dhoosee jedhan. Dubbiin hamii fi komii keessoo bira kuttee haasaa uummataa taateetti OMNs dhimma kana akka gabaasu dhiibbaan daran waan cimeef namoota Girmaan nu miidhe jedhan dhiyeessuun dubbifnee jedhan. Girmaan keessaan dhufee waakkatee na amansiisuuf yaalee ture jedha Jawaar. Garuu ragaan ittisaa inni dhiyeeffate amansiisaa hin turre. Komiin namoota inni dabarsee hiisise maddeen poolisii federaalaatiif tika biyyaalee isaa keessaa qabnuun bifa mamii hin qabne mirkanaa'ee waan tureef waakkii isaa fudhachuu dinnee jedhan. Kanaafuu qeerroowwan akka Girmaawwan sadeen irraa of eegan dhaamsa keessootiif ifaan dabarsinee jedha Jawaar. Taatee yeroo sanaa yoo yaadachiisan Girmaa Xurunaa saaxilamuun ABO irratti dhiibbaa uumuun qorannoo irratti gaggeessanii jedha Jawaar. Miseensonni gumii sabaa isaanii gurbaan basaasaa diinaa akka ta'etti walii galamuu nuuf himanis xalayaan hayyuu duree irraa barreeffame garuu akka waan ragaan gahaan hin jirreetti irra diddibamee jedhan. Nuti garuu tarkaanfii Girmaa fi caasaa isaa qeerroorraa fageessuu fi namoota naga'aa gara santura waliin hojjechuu itti fufnee jedhan. Girmaaf caasaan isaa garuu tika wayyaanee waliin ta'uun sochii qabsootiif qabsaa'oota rukutuu ittuma fufanii gama weebsaayitiitiif raadiyoo to'achuutiinis ibsaa fi gabaasa faallaa qabsoo qeerroo facaasuu jarri ni jabeessanii jedha Jawaar. Fakkeenyaaf yeroo nuti hiriira yaamne hin bayinaa jechuu gaafa waamicha keenya milkaa'e ammoo abbaa itti ta'uun itti fufe kun hedduu nu yaachifne kan jedhu Jawaar maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo jedhu isaaniif dhiifne qeerroo Oromootiif Oromoo Protest fayyadamuudhaan adda of baafnee itti fufne jedhan. Girmaan namoota ofii beeku qabsiisuu itti fufnaan bakka oolee bulu hordofuu fi saaxiluu ni cimsine jedhan. Tarkaanfiin kun lafa jala undergroundii akka badu isa taasiseera. Boodarra magaalaa Dirree Dhawaa bakka inni galu irra gahamee jedhan. Poolisiin Oromiyaa kan yeroo sanitti qabsootti makamuu eegalaniin akka to'atamus yeroo sana taasifamee jedha Jawaar. Tikni federaalaatiif raayyaan ittisa biyyaa iiziin bahaa baraaruudhaaf yaalanillee milkaa'uu waan hin danda'iniif ciroo geeffamee hidhamee jedhan. Gaafasitti wayyaanee gara hedduudhaan dhiibnee waan laaffifneef homaa gochuu hin dandeenye. Bifa kanaan Girmaan tiyaatira wal dura dhaabbannaa qeerroof wayyaanee keessaa baafamee jedha Jawaar. Kutaa lammaffaa jijjiirama booda ture. Bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaa wayyaaneen kuttee nutis biyyatti ni gallee jedha Jawaar. Gaafa tokko qondaaltota poolisii Oromiyaatiif raayyaa ittisa biyyaa waliin akkaataa bara imala qabsoo keessatti waliif tumsaa turre osoo haasofnu dubbiin Girmaa Xurunaa ni kaatee jedhan. Anis gurbaan maalirra akka jiru gaafadheen ture. Manuma hidhaa akka jiru naaf himanii jedha Jawaar. Maaliif akka gadi hin lakkifamne gaafannaan yoo bahe caasaa Geetaachoo Asaffaa lafa jala dhokatee waliin ta'ee Oromiyaa waan jeequuf yeroodhaaf tursiisuu murteessine jedhanii
naaf deebisanii jedhan. Yeroo waan kana haasofnutti namoota tikaatiif poolisii federaalaa jijjiirama gufachiisu jedhanii shakkan hedduu hidhaa waan turaniif Girmaanis kanumaaf hidhaatti akka hafe naaf ibsanii jedhan. Hooggansi ABO Finfinnee yoo galu waboon hammi tokko lixa Oromiyaatti bosonatti hafee jeequmsi babal'achaa dhufeera. Nutis jaarsota biyyaa waliin yaalii araaraaf lola san dhaabsisuu ni cimsine jedha Jawar. Gaafa tokko obbo Daawud Ibsaa ABO'n waraana bosonaa galchuudhaaf haaldureewwan guutamuu qaban barreeffamaan hoteela Ililleetti natti kennaniiru. Qabxiilee xalayaa irratti barreeffamaniin dabalata kan biraa tokko akkaan afaaniin jara mootummaatti himu natti dhaamanii jedha Jawar. Maali inni jennaan barbaachisummaa Girmaa Xurunaa hiikamuuti naan jedhan jedha Jawar. Girmaan marroo fi qondaaltota waraanaa bosonatti hafan waliin hariiroo cimaa waan qabuuf yoo bahenuuf tumsa naan jedhan jechuun waan Jaal Daawud Ibsaa isaanitti dhaaman ibsa Jawar. Kanumarraa ka'uudhaan shoora Girmaan jaarmiyaa keessaa qabaachaa turee fi himata basaasummaa irratti dhiyaatuun gaafadhee jedhan. Jalqabarratti naaf himuudhaaf mamii godhan. Maqa balleessii ragaa hin qabne akka ta'etti naaf himanii jedha waan yeroo sana Jaal Daawud isaaf deebisan yoo hubachiisu. Ani garuu yakka gurbaa irratti himamu hedduu akka mirkaneeffadhetti himeera. Obbo Daawudis gochoonni ani ere tokko tokko dhugaa ta'uu amananii ta'ullee Girmaan badiif osoo hin taane faayidaa qabsootiif akka raawwate na hubachiisuudhaaf yaalanii jedhan. Namoonni muraasni hidhaadhaaf saaxilamanis bu'aa guddaa dhaabaaf argamsiisa jechuudhaan naaf deebisanii tarkaanfilee fudhachaa ture sanis dhaaba dhoksee osoo hin taane beekamtiif hayyama hoogganaatiin ta'uu Jaal Daawud na hubachiisanii jedha Jawar. Wanni natti himan guututti na amansiisuu baatullee yeroo sitti wanti fardiin jeequmsa lixa Oromiyaa dhaabsisu waan ta'eef erga hiikamuun Girmaa faayidaa qabaate gaariidha jedheen dhaamsa qabadhee ka'ee jedha Jawar. Obbo Jaal Daawud Ibsaa haalduree Girmaa hiikuu sana kallattiidhaan Dammallaash Gabra Mikaa'el kan yeroo sana itti aanaa tika biyyaalessaa ta'etti akkaan himu waan naa erganiif anis dhaqee xalayaa itti kennee taanis afaaniin itti himeen ture jedha Jawar. Dammallaash osoon ani haasaa sana hin fixatin kof je'ee kofle. Sababa hidhamtoota hunda keessaa Girmaan qofti akka ba'u barbaadeef siif himee naan jedhe jechuun waan yeroo sana qondaalli olaanaan tika biyyaalessaa isaaf himee yaadachiise Jawar. Marroo faanuuf amansiisuu keessatti shoora guddaa akka qabu naaf himan jedhee yoon ani Dammallaashitti himu ammallee daran koflee jedha Jawar. Deemii deebiitii qabxiilee barreeffamaan irratti dhimma Girmaas dabalee barreessee akkasitti kennu himiif naan jedhe. Waan jeneraalli biyyattii kun jedhe obbo Daawuditti himnaan dubbii Girmaa barreeffamaan gaafachuu akka hin barbaanne jala muranii naaf himan jedha Jawar. Yookaan Jaal Daawud guutummaatti barreeffamaan gaafachuu hin barbaanne waa'ee Girmaa. Itti aansee jara mootummaa amansiisuudhaaf yeroo sanitti abbaa alangaa federaalaa kan ture Biraanuu Tsaggaayee bira dhaqeen waan obbo Daawudiif Dammallaash jidduu deddeebisaa ture itti himuudhaan Girmaa gadi lakkisuu irratti akka Dammallaash amansiisu gaafadheen ture jedha Jawar. Biraanuun dursee dubbii sana Dammallaash irraa dhaga'ee waan tureef dubbiin siif hin galle naan jedhee natti himee kan jedhu Jawar. Maali dubbiin naaf hin galin jennaan dhiisi ati keessa hin galini Daawud ofumaa haa fixatu naan jedhee dhimma biraa nan haasa'uutti dabree jedha Jawar. Borumtaa isaa nama OPDO tokko waliin irbaata osoo nyaannu dubbii Girmaa tana gurra buuseera. Inninis iccitii dhimmi gurbaa sanaa obbo Daawudiif Dammallaash faa jidduutti kubbaa taateef naaf ibsee akka inni jedhetti Girmaan qabeenya ABO garagaraa sochoosaa tureera. Gaafa wayyaaneen aangoorra jirtu tikni biyyaalessaa waan kana osoo beekuu ittuma dhiise. Gaafa wayyaaneen laaffattee Girmaanis hidhamu Dammallaash faan qabeenya sana to'atanii jedha namni kun. Girmaan hidhaa baanaan qabeenya sana gaafata jedhanii shakkan. Obbo Daawud faan ammoo qabeenya maqaa Girmaan jiru san gaafachuudhaaf seerri kan hin hayyamne ta'uu qofa utuu hin taane balaa siyaasaatis qabaa fi tika wayyaanee waliin hojjetamaa turuun uummata biratti ragaa waliin saaxilamuu isaati jedhee namicha OPDO sunnatti dubbatee jedha Jawar. Waan Girmaa fi akkasumas ammoo Jaal Daawud jidduu jiru yeroo sana kan dhaga'eerraa yoo saaxilu. Jawar itti fufee gaafa biraa obbo Jaal Daawud Ibsaa waliin yoo wal agarru dhimma qabeenya kanaa itti kaasee dhugaa ta'uu gaafadheera. Inninis afaan keessa qaqqabachaa ture naaf mirkaneessee jedhan. Qabeenyi kan dhuunfaa isaa osoo hin taane kan dhaabaa ta'uu fi ammas kan barbaadu sochii dhaabaaf ta'uus itti dabalee naaf ibsee jedhan. Dubbii tana Abiyyitti himuudhaan akka qabeenya dhaabaa deebisiisu gaafadheera. Dubbii akkanaa qotuu akka
akkaan dhiisu na gorsee obbo Daawud dhaqee akka itti himuu fi sanbooda Dammallaash akka ajajuu naaf himee jedha Jawar. Jidduma sana gara Ameerikaatti deemee waan tureef dubbii Girmaaf qabeenya tanaa qondaala ABO tokkoof haasawa keessa tuqeefiin ture kan jedhu Jawar. Namichinis akka malee rifatee jedhan dhugaa ta'uu hin danda'u jedhee naan morme. Anis mirkaneeffachuu yoo barbaadde obbo Daawud Ibsaa akka gaafatu akeekeefiin dhiisee jedhan. Gaafaan biyyatti deebi'u obbo Daawud Ibsaa dhimma Girmaa sana namatti himuu kiyyatti hedduu natti dheekkamanii jedha Jawar. Anis namni itti hime qondaala olaanaa ABO waan ta'eef dhimmi Girmaa iccitii qondaala sadarkaa sanirraa dhokfame akka natti hin fakkaatin ibsuufiin dhiifama gaafadhee ture jedha Jawar. Sanbooda anaaf Jaal Daawud dhimma Girmaa walitti hin kaafne jedhan Jawar. Kutaa sadaffaa barreeffama Jawar. Mana hidhaatti basaastota wayyaanee irraa waan odeeffate yoo ibsu Jawar. Hacaaluu ajjeesanii nus hidhanii Qaallitti nu geessan nu dura qondaaltonni tikaa poolisii federaalaatiif raayyaa ittisa biyyaa sirna wayyaanee tajaajilaa turan hidhamanii nu eeganii jedha Jawar. Namoota Dirribsaa Daamxee maqaa tuqe dabalatee qondaaltota dhimma Oromoo irratti yeroo dheeraadhaaf hojjataa turantu jira kan jedhu Jawar. Kun ammoo dhimmoota bara qabsoo hibboo nutti ta'aa turanii fi taateewwan jijjiirama booda isaanirraa odeeffachuudhaaf carraa guddaanaaf laatee jedhan. Anaaf Baqqalaa Garbaafaa mana kophaatti waan hidhamneef qaamaan jara dubbisuu hin dandeenye kan jedhu Jawar. Garuu eeydoonni kiyyaaf qeerroowwan nu waliin himataman qondaaltota bara wayyaanee san waliin mooraa tokkotti hidhamuudhaan alkallattiidhaan jaraa waliin mari'achuudhaaf hireenuuf banee jedhan. Ijoolleen tiyya beellama mana murtiitiif waliin qophaa'uuf na bira waan dhufaniif gaaffiileen qabu yoo danda'ame xalayaadhaan yookaan ammoo afaaniin itti himeen ergaa fi isaanis bifuma wal fakkaataadhaan naa deebisaa turanii jedha Jawar. Gara jalqabaa wal sodaa waan tureef odeeffannoo gadi fageenyaan naaf hin kennan ture. Gaafa bubbullu walamantaan jabaatee sirrumatti naa dhangalaasan. Gaafa lolli Tigraay eegalu qondaaltonni dabalataa qabamanii dhufuun carraa odeeffannoo dabalataa argachuu naaf bal'isee jedha Jawar. Akkuma hidhaa bubbulleen poolisiis ofitti mammadaqsine bilbila fayyadamuu eegalle kan jedhu Jawar. Kun ammoo dhaamsaan osoo hin taane kallattiidhaan akkaan jara waliin haasa'uu fi odeeffannoo sassaabbaduu na gargaaree jedhan. Bilbila sakatta'an guuranii dadhabnaan booda dambaliin bilbilaan yookaan signaaliin mooraa Qaallitti akka hin geenye guututti ugguranii jaam godhanii jedha Jawar. Gaafasitti waaniin barbaadu hedduun odeeffadhee jechuun itti fufan. Girmaa Xurunaa qofa utuu hin taane hariiroo qondaaltonni ABO biroo muraasni tika biyyaalessaa waliin qabaachaa turanis sirrumatti na hubachiisan jechuun waan mana hidhaatti odeeffate itti fufam. Kutaa afraffaa kana keessatti sirriitti kan hubattan Girmaa Xurunaa dabil ejentii turuu fi akkasumas ammoo akkamiin mootummaaf ABO waliin hojjechaa akka ture Jawar saaxileera. Qorannoon bara qabsoo qeerroo taasiseerraan mana hidhaatti carraa qondaaltota tikaatiif poolisii dubbisuu argachuun Girmaa Xurunaa qaamota nageenyaa mootummaa waliin hojjechaa turuu mirkaneeffadhee jedha Jawar. Kana ammoo hayyu duree ABO akka quba qaban kan amma dura obbo Daawud naaf himan jarri tikaa turanis naaf mirkaneessanii eegaa dubbiin asittii jedha Jawar. Namni tokko dabil ejentii kan jedhamu dhaaba basaasaa X bakka bu'ee dhaaba Y akka basaasuuf ergamee inni garuu dhaaba Y'n garagalee dhaaba X yoo basaasedha jedhan. Kana jechuun hoggansi dhaaba X namichi sun dhaaba Y basaasee akka odeeffannoo fidu qofaatti beekaa. Akka dhaabichuma X kan jalqaba ergesan garagalee basaasuudhaan dhaaba Y'f geessu hin beekamuu jedhan. Hojiin basaastichaa sanis yakka hamaa yookaan tiriizhinii ta'a. Garuu ammoo yoo hoggansi dhaabbilee X'if Y lamaanuu namichi gara lachuutiif akka hojjetu beekan hoo jechuun gaafate Jawar. Itti fufee barreeffama isaatiin basaasni tokko dabil ejentii kan jennu yoo qaamni dura isa erge sun akka basaasichi garagalee qaama itti ergameef hojjetu yoo hin beekinidha jedhan. Jecha biraatiin hojiin basaasichaa gama lamaan keessaa tokkoof iccitiidha jedhan. Yoo gamni lachuu beekan garuu dabil ejentii ta'uu hin danda'u. Basaasni sun nama gamni lachuu beekamtii wal jidduutti odeeffannoo daddabarsanii fi hojjechiisan waan ta'eef liaison agent yookaan ammoo intelligence intermediary maqaa jedhuutu isaaf ta'a jedhan. Haaluma kanaan Girmaa Xurunaa jalqaba ABO'tu hojjechiisaa ture kan jedhu Jawar booda tiki wayyaanee qabee miseensota ABO akka basaasuu fi hiisisuu bobbaasee jedhan. Garuu Girmaan gara galfamuudhaan hoggansa ABO'tiif iccitii miti osuma beekan itti dhiisanii jedhan. Girmaan gama lachuu hojjechuu itti fufeera. Fakkeenyaaf dargaggoota ijaaree leenjii waraanaatiif Keeniyaaf Eertiraatti ergaa ture jedhan.
jedhan. Gaafa leenji'anii deebi'an ammoo wayyaaneedhaaf himee qabsiisaa tureera. Bifa wal fakkaatuun qabeenya ABO Itoophiyaa keessa sochoosuudhaan dhaabaaf galii argamsiisaa ture jedhan. Garagalee ammoo daldaltoota madda galii sanii ta'an wayyaaneetti saaxilee qabsiisaa tureera. Gocha kana hayyu dureen ABO'tis hoggansi tikaa wayyaanee sirriitti beeku jedhan. Miidhaa Girmaan geessisurra faayidaa isaatu caala jedhanii garri lachuu itti dhiisanii akkasiin Girmaan jara lamaanuu fayyadaa ture jedha Jawar. Kanaafuu Girmaa Xurunaa basaasaa dabil ajantii kan ABO'n ergate beekamtii dhaabaatiin ala wayyaaneen garagalfattee miti jedha Jawar. Inni basaasaa beekamtii gama lachuutiin gama lamaaniifuu hojjechaa ture waan ta'eef liyaazoon ajantii yookaan ammoo intelligensi intermediary jechuudhaan fudhachuu qabna jedha Jawar. Kutaa 5ffaa viidiyoo itti aanuun.